nagaa keessanii har'a viidiyoo kanaan saayikooloojii chapter 4 boqonnaa arfaffaa waliin ilaalla. Boqonnaa arfaffaan memory and forgetting dha. Memory maani forgetting maani irraanfachuu fi yaadachuu akka jechuuti. Okay, memory meaning and the process of memory kan jedhu waliin ilaalla. Okay, memory is retention of information learned earlier over time. That information yeroo darbe baranne adeemsa itti yaadannu memory dha jechuudha. It is the way in which we record the past or later use in the present. Okay, kan adeemsa memory jechuun adeemsa nuyi past yookaan wanta darbe kaleessa keenya record goonee galmeessinee har'atti fayyadamnudha jechuudha. Inni kan biraan memory is a blanket level for a large number of processes that form a bridges between our past and our present. Kara biraadhaan blanket level ta'e memory maal jechuudha? Memory wanta kaleessa keenyaa fi har'a keenya gidduu taa'ee akka riqichaatti nu tajaajiludha jechuudha. Kaleessa keenya jiraachuu kan ittiin beeknu sababa yaadannuuf jechuudha. Kanaafuu yaadannoon yookaan memory'n kaleessa keenyaa fi har'a keenya gidduu akka riqichaatti nu fayyada jechuudha. Okay, process of memory. Memory namni tokko waan tokko yaadachuudhaaf maal gochuu qaba? Encoding dha. Jalqaba encode goona. Encode jechuun information sana fudhachuudha. Maqaa simply salphaamatti jechuudha. Fakkeenya refers to the form in which an item of information is to be recorded jechuudha. Place in memory dha jechuudha. Encoding ni information arganne sammuu keenya keessa yeroo itti keenyudha jechuudha. In encoding, we transform a sensory input into a form or memory code that can be further processed. Okay, encode goone further processed yookaan adeemsa caalawatti process godhamuuf kan qopheessinudha jechuudha. Erga encode goone yookaan erga information kana fudhannee booda immoo store goona jechuudha. Storage dha jechuudha. Kuusuudha jechuudha. Okay, kuusnee achi kaa'uudha, save gochuudha, qusachuudha jechuudha. Ni galee jalqaba encode goone fudhanna, erga sini qusanna achi keenna jechuudha. Save goona jechuudha. Location memory dha jechuudha. Inni kuni bakka memory keessatti akka sistemaatti nu fayyadu jechuudha. Memory systems in which material saved dha. Bakka material yookaan wantoonni garaa garaa saved itti godhaman jechuudha. Kanaaf iyyuu storage is persistence of information in memory dha jechuudha. Memory keessa turuu odeeffannootiin that storage dha jennaan jechuudha. Erga store goone erga jalqaba encode goone yookaan jalqaba information alarraa fudhanne erga fudhannee hin kuufanne achi kaa'anne jechuudha. Erga achi kaa'annee booda immoo retrieve goona jechuudha yookaan immoo remember goona jechuudha. Yaadanna jechuudha yoo information sana. Is the point at which one tries to remember what particular information brought into awareness and used what from among all the others we have stored. Waan store goone waan kuufne sanarraa deebisnee maal gochuu jechuudha? Deebisnee yaadachuu jechuudha. Maaltu retrieval jechuudha. Kun fakkeenyaaf amma bifa kompiitaraatiin kan laallu yoo ta'e encode goona jechuun amma fakkeenyaaf hin barreessina jechuudha. Hin barreessina jechuun kompiitara sana keessa kaa'aa jira jechuudha. Kana booda store goona jechuudha. Store goona jechuun immoo storage keenya keessa keenya jechuudha. Kun storage keenya keessa jechuudha. Retrieval immoo deebisnee monitorii irratti yookaan immoo fuula kompiitara keenya irratti ilaaluudha jechuudha. Inni kun maalidha jechuudha? Adeemsa memoryiti jechuudha. Stage yookaan immoo sadarkaa yookaan caasaawwan memory ilaalla waliin. Memory structure refers to how information is represented in memory. Caasaa memory yeroo jennu memory keessatti information akkamittiin kaa'amee jira. Bifa ariifatee baduun immoo bifa yeroo baay'ee turuun immoo bifa giddu galeessaatiin kan jedhu yeroo ilaallu kun caasaa memory yookaan structure of memory dha jechuudha. How is organized dha jechuudha. Okay, how long it lasts dha jechuudha. Okay, ammam tura information sun kan jedhu irratti hundaa'uudhaan stage of memory jennee qonna jechuudha. Many cognitive psychologists baay'een isaanii jechuudha relate to the mind to a digital computer wajjin wal qabsiisu akkuma nama sin agarsiisedha jechuudha. Kuni 3 stages of memory keessatti sadarkaawwan sadiitu jira jechuudha. 3 memory stores that differ in function, capacity and duration. Okay, inni jalqabaan stimulus dha. Stimulus tu jira memory keessa. Stimulus jechuun wanta alarra jirudha jechuudha. Wanta nuyi ilaallu fakkeenyaaf ija keenyaan fakkii nuti alarratti arginu sun stimulus dha yookaan immoo sagaleen nuyi alarraa dhaggeeffannu sagaleen sun stimulus dha jechuudha. Okay, yookaan immoo wanti nuyi harka keenyaan qaqqabannee miira gogaa keenyaatiin wanta sana argannu sun stimulus dha jechuudha. Stimulus jechuun ergaa alarra jiru jechuudha salphaamatti. Stimulus sun kana booda gara kam seena gara sensory memory seena jechuudha. Sensory memory jechuun immoo yeroodhaaf sekendiiwwan muraasaaf jechuudha kan nuti argannudha jechuudha. Kana booda sensory memory keessatti attentionii kan argate kan xiyyeeffannaa argate gara kam seena gara short memory seena jechuudha. Okay, kan xiyyeeffannaan arganne immoo forgot ta'an irraanfatama jechuudha sensory memory keessaa iyyuu. Ergasii immoo short term memory keessaa gara short term memory kan dhufu sakamidha inni irraa isa xiyyeeffannoo argate jechuudha odeeffannoo keessaa. Amma fakkeenyaaf namoota baay'ee ilaalaa jirtu jennuusin namoota baay'ee ilaalaa jirtu keessa nama
muraasa yookaan nama tokko qofa nama beektan qofa tokko argaa ta'uu danda'a jechuudha. Namni sun argitan sun attentionii waan kennitaniif namoota kaanis ilaalaa jirtu namni sun argaa jirtan sun nama attentionii kennitaniif. Inni sun attentionii kennitan sun gara short term memory dhufa jechuudha. Okay? Yookaan immoo nama tokko oduu wayii dhaggeeffataa jirtu jenna. Oduu wayii gabaa keessatti nama fakkeenyaaf nama tokko naasaa jirtu ta'e sagaleewwan baay'ee dhaggeeffataa jirtu jechuudha. Sagalee baay'ee keessaatii kan namatti naasaa jirtu sanaatiif attentionii goota jechuudha. Okay? Innis attentionii gooteef sun gara short memory dhufa jechuudha. Okay? Kan namoota baay'eetiif kan nama sana gara keetti dhufuun seensariidha. Sana booda immoo kan namoota baay'ee kana keessaa immoo kan namoota tokko xiyyeeffachuun sun attentioniidha jechuudha. Attentionii sanaan gara short memoryitti fidda jechuudha. Short memoryidhaan erga attentionii irratti gootee inkoor goote jechuudha. Informationii sana sammuu keetti qabachaa jirta waan namicha haasa'u sana jechuudha. Kana booda gara long memoryitti dhufa. Long memory irraa waan namicha sana yaadatta jechuudha yeroo booda. Kana booda forgettingidha yoo encoding goone forget goota irraanfatta jechuudha. Kana long term memory keessaalee forgettingiin hin jira jechuudha. Retrievaliin immoo maaliif gara short term memory deebi'uun barbaachisa? Retrievaliin xiyyeeffannoon asii retrievaliin ilaala. Asii gara kanatti as deebis. Daat maaliifidha? Gaafa waa yaadannu gaafa waan tokko hojjennu kan nu hojjennu short term memory jechuudha. Gad fageenyaan ni ilaalla jechuudha hundaaf. Hayyee sensory memory maalidha? It is entry way to memory where information is stayed for brief time jechuudha. Informationii yookaan odeeffannoon baay'ee yeroo gabaabaadhaaf yeroo itti turudha jechuudha inni kun. Sensory memory ni hold virtually all information reaching out sensory. Informationii kamiin iyyuu haa ta'u jechuudha gara ija keenyaa haa ta'u gara gurra keenyaa haa ta'u fakkeenyaaf wanta dhufu hunda yeroo itti fuunudha jechuudha inni kun jechuudha. Yeroo muraasaaf jechuudha. Fakkeenyaaf visual image jechuun fakkii gara fuula keenyaatti ija keenyaa wantoota agarru jechuudha. Remain in the visual system for maximum of 1 second. Fakkeenyaaf 1 secondiidhaaf yoo olaanaa ta'e 1 secondii tokkoo fi wanta argine hunda sammuu keenya keessatti qabachuudha jechuudha inni kun. Garuu for 1 secondiidha jechuudha. Inni kun sensory memory. Yommuu wanta sagalee ta'e echoic yoo ta'e jechuudha. Echoic yoo jenne beekamaadha. Kan ijaati jechuudha. Echoic yoo ta'e immoo wanta sagaleedha jechuudha. Remain in auditory system keessatti kanaafuu for a slightly longer jechuudha. Kan echoic caala echoic yookaan kan visual caala kan auditory kuni xiqqooni tura jechuudha. Kan dhageettii kun jechuudha. By most of times amma secondii lamaa fi naannoo kan turuu danda'a jechuudha. The information is stored in sensory memory. Sensory memory keessatti yookaan immoo information sensory memory keessatti ture fairly accurate representation of the environmental information but unprocessed jechuudha. Sensory memory keessa kan jiru information sensory memory keessa jiru directly maal bakka bu'a environmentally keenya bakka bu'a. That means odeeffannoo naannoo keenyaa bakka bu'a jechuudha. Unprocessed dha yookaan immoo kan adda adda baafamne kan ammallee process kan godhame miti. Garuu environmentii keenya sana bakka nu jiru sana directly kan bakka bu'udha jechuudha. Most information briefly held in sensory memory simply decays from the register. Salphaamatti bada garuu salphaamatti keessaa bada jechuudha information sun jechuudha. Yeroo gabaabduu boodan bada akkuma jenne iconic yoo ta'e 1 secondii booda echoic yoo ta'e immoo secondii 2 booda ni bada inni jechuudha yookaan dhageetti yoo ta'e jechuudha. Kun ammoo attention hin argannedha okay. Those information that has got attention laala attention kan argate in the recognition hubannoo kan argate gara short memory itti darba jechuudha. Memory for further processing dha. Okay, short term memory is distinguished by 4 characteristics. Amma short term memory amaloota akkamii qaba kan jedhu ilaalla jechuudha. Short term memory tokko activeedha. Activeedha gaafa jennu short term memory keessatti odeeffannoowwan afan personiin sun yookaan namichi suni amma conscious ta'e amma namichi sun yaadachaa jirutti amma namichi sun waa'ee waan sanaa gaggaafachaa jirutti amma namichi sun yaadacha irratti maddisiisaa jirutti information inni taa'a jechuudha. Activeedha yeroo jennu jechuudha. Okay? Amma namichi waa'ee wanta sanaa yaadaa jirutti jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko waa'ee dhimma tokko yaadaa jira jennu jechuudha. Fakkeenyaaf waanuma tokko waa'ee barnootaa yaadaa jiru. Waa'ee barnootaa amma inni yaadutti information waa'ee barnootaa sun sammuu isaa keessa jira. Inni kun short term memory dha jechuudha. People use short term memory akka work space itti fayyadamu jechuudha. Work space yeroo jennu fakkeenyaaf minjaala fudhadhaa. Minjaala irratti odeeffannoo achirratti herreega hojjetaa jirtu jennu. Herreega yeroo hojjettanu minjaala irratti wantoota yaadattanu minjaala irratti hojjettu jechuudha. Maybe inni kaani saanduqa keessa jiraachuu danda'a minjaala keessan keessaa saanduqa keessa jechuudha. Inni saanduqa keessaa akka cognitive waan sun qabdan garuu saanduqa keessa dhokataadha jechuudha. Irra keessa minjaalaa kan jiru garuu maal jechuudha kan mul'ataa ta'edha jechuudha. Kanaafuu activeedha jechuudha. Kanaafuu akka work space ti kan jennu kanaaf jechuudha. Short term memory. Ergasii rapid accessibility qaba jechuudha. Eenyu short term memory kun. Rapid accessibility qaba kan jennu wanta short term memory keessa jiru salphaatti argachuu dandeessu jechuudha. Information in short term memory is readily available for use. Salphaamatti qophaa'aadha jechuudha itti fayyadamuudhaaf. The difference between short term memory and the long term memory is difference between searching for information in open computer file versus file stored in the hard drive.
Amma fakkeenyaaf kompiitara banamaa ta'e tokko keessa information fudhachuudhaaf ija keenya argaartu kompiitari banamaadha salphaamatti baasuu dandeessu. Kanaafiyyuu salphaatti argama jechuudha. Inni kun akka short term memory. Kompiitara immoo cufamaa ta'e ganaa faayila banuu maal gaafatu ta'e immoo inni kun long term memory jechuudha. Information lachuu jira. Garuu rapid accessibility kan qabu information isa kompiitara isa banamaa ta'e sanadha jechuudha. Okay. Inni kan biraanii preserve the temporal sequence of information. Information sequence isaanii tursiisa jechuudha. Jechuun tartiiba information jiru sanaan nuu ka'a jechuudha. Tartiiba isaatiin eegee nuu ka'a jechuudha. Used to maintain the information in sequential manner for temporary period jechuudha. Yeroo muraasa ta'ee fi jechuudha short term memory akkuma beekamu. Yeroo amma kanaaf immoo maalidha jechuudha. Yeroo amma kana keessatti information keenya bifa baay'ee gabaabaa ta'e, bifa baay'ee temporal sequence bareedaa qabu tartiibaan kaa'a duraa duuba isaa kan eeggateen kaa'a jechuudha. Inni kan biraa amala short term memory keessaa limited capacity dha. Capacity isaa limited dha jechuudha. Murtaa'aadha jechuudha. Okay? Daangaadha jechuudha. Fakkeenyaaf kan inni qabatu jechuudha number of items short term memory can handle at one time. Yeroo tokkotti chunk of information 7 plus or minus piece of information kan inni qabatu odeeffannoo 7 ida'uu yookaan hir'isuu lamaati. Kana jechuun yeroo tokkotti wanta tokko kan dhageessanu 9 amma 5 gidduudha jechuudha kan qabatanu jechuudha. Fakkeenyaaf jechoota 9 qabachuu dandeessu yoo jechoota inni jechuudha. Yookaan immoo jechoota 5 jechuudha. 5 fi 9 gidduudha jechuudha kan qabatanu. Murtaa'aadha jechuudha yookaan limitedidha jechuudha. Daangaadha jechuudha. According to most models of memory, we overcome this problem. Rakkoo kana immoo kan ittiin qabachuu dandeenyu maal goona? By grouping small groups of information into large chunks. Amma akkuma isiniin jedhee torbaa fi sagalii fi meeqa gidduudha inni irra sagalii fi 5 gidduudha inni irra torba ida'uu 2 sagalii dhamti torba ida'uu 2 ammoo 5 fi 9 gidduudha information long term memory. Kanaafiyyuu wantoota kana chaankii yookaan bifa maaliitiin bifa gareetiin kan qabatu jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf jecha yoo taate wantoota jecha yoo taate jecha gaafa isin qabattanu 5 fi 9 gidduudha jechuudha kan inni qabatu. Kanaafuu isin immoo jecha dhiiftanii fakkeenyaaf in the form of phrase gochuu dandeessu. Chaankii gootanii odeeffannoo wantoota garaagaraa walitti gurmeessitanii yoo qabattanii guddisuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu chaankiingiin fayyada jechuudha. Chaankiingiin maalidha? Guruuppiingiidha. Paakingii jechuudha yookaan informationii faffaca'aa ta'e gara guruuppiitti fidanii maal gochuudha? Qabachuudha jechuudha chaankiingiin. Chunking experiment is working memory by making large amount of information more manageable. Information baay'ee guddaa ta'e tokko akka inni manage godhamuu danda'u akka inni sirriitti qabachuu dandeenyu kan nu godhudha jechuudha chunking. A chunk may be a word that bifa jechaatiin ta'uu danda'a chunking yeroo jennu. Sentence yookaan gaariidhaan ta'uu danda'a phrase yeroo jennu jechuudha. Or even visual image aan qabachuu dandeenya jechuudha. That means bifa fakkii mul'atuutiin goonee qabachuu dandeenya jechuudha chunking yeroo jennu. It depends on previous experience. That muuxannoo nuyi kanaan dura qabnu sanarratti hundaa'a jechuudha. Phrase-dhaan qabannamoo, word-dhaan qabannamoo, sentence-dhaan qabannamoo, moo image-dhaan qabanna. Maa irratti hundaa'a kan jedhuu fi muuxannoo nuyi yeroo kanaan dura ittiin qabannaa ture sanatti hundaa'uudhaan chunking fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay? Short term memory keenya ol kaasuudhaaf dandeetti. Short term memory keenya ol kaasuudhaaf jechuudha. Inni kan biraani short term memory ni holds information, sound, visual, image, words, sentence and so on received from short term memory for up to stimulus memory jechuudha. Stimulus memory dhaaf kan argame naannoo sekendii 30tti tursa jechuudha. Naannoo sekendii 30 caalan ture jechuudha short term memory keessa. It is possible to prolong short term memory immoo kan nuyi ittiin dheeressuu dandeenyu maali? Short sekendiiwwan 30 qofaadhaaf jennee erga maal ta'e erga conscious ta'e erga waan sanatti yaaduu dhiifne booda naannoo sekendii 30 sammuu keenya keessa ture jechuudha. Akka dheeratu gochuudhaaf rehearse gochuu dandeenya irra deddeebinee wanta sana jechuu dandeenya repetition godhuudhaan dheeressuu dandeenya jechuudha. Daata akkuma ilaale short term memory ni part of memory ta'ee ka'ee content of attention keenya kan qabudha jechuudha. Allaa akka sensory memory irraa adda kan godhu short term memory ni brief miti baay'ee gabaabaa miti jechuudha. Environmental message miti jechuudha. That xiqqoo processed kan ta'edha jechuudha. By product or in the result of perceptual analysis jechuudha. Wanta ilaale sana percept kan goone hiika itti kenninee jennee jechuudha. Direct environment tun taane hiika mataa keenya argatti kenninee jechuudha. Short term memory keessa kan jiru jechuudha. Akkuma yeroo darbe perception keessatti ilaalle jechuudha. Okay. There are various terms used to refer to this stage of memory. That short term memory jechuudha fi working memory fayyadamuu dandeenya. Immediate memory fayyadamuu dandeenya. Activate memory fayyadamuu dandeenya. Primary memory yoo jenne jechuun kun hundi isaanii iyyuu short term memory ibsu jechuudha. Maintenance and rehearsal repeating information yeroo deddeebi'u jechuudha. Silently to be prolonged is experienced in short term memory. Inni kan biraan sirriitti information yaadachuu yookaan wal kaasuudhaaf short term memory keenya wal kaasuudhaaf maal gochuu dandeenya? Elaborative rehearsal. Links new information with existing memories and then knowledge in
long term memory. Long term memory keenya keessaa information qabnu yoo wal qabsiifne immoo carraa yaadachuu keenya carraan short term memory keenya wal kaasu ni guddata jechuudha. Inni kan biraa long term memory akka waliin ilaallu it is relatively permanent storage of meaningful information. Odeeffannoo meaningful ta'e hiika guutuu qabu tokko yeroo dheeraadhaaf kan tursiisu long term memory jechuudha. Okay, inni kuni the capacity of long term memory seems to have no practical limit. Okay, practical limit hin qabu jechuudha. Daangaa tokko hin qabu jechuudha. The long term memory is assumed to be composed of different subunits that wantoota garaagaraa of keessaa qaba. Kan immoo kutaawwan garaagaraa of keessaa qaba jechuudha. Inni kuni tokkoffaan declarative dha. Explicit memory jechuudha. Long term memory keessatti declarative memory. Declarative memory kan jennu recollection of information such as specific facts. Faktiiwwan garaagaraa declarative kan jennu. Faktiiwwan garaagaraa yookaan haqawwan garaagaraa dhugaawwan garaagaraa jechoota garaagaraa hiikaa jechoota episodic memory yookaan immoo taateewwan garaagaraa yeroo darbee kan itti yaadannu declarative memory dhaan. Declarative memory kana immoo bakka lamatti qoodnee ilaalla. Inni tokkoffaan semantic dha, inni lammaffaan immoo episodic. Semantic kan jennu kanneen akka wordii konseptii qabiyyeewwan garaagaraa jechoota hiikaa garaagaraa. Fakkeenyaaf ammoo wordii jechuun afaan Ingiliffaadha. Daat gara Oromootti yeroo deebi'u jechaadha. Kana kan yaadadhe semantic memory kan korraa jechuudha. Okay? Episodic memory immoo taateewwan garaagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa high school keessa ture, gaafa yuunivarsiitii waggaa tokkoffaa ture, taateewwan yaadadhu sun maalidha jechuudha? Eventiidha yookaan taateewwan jechuudha. Inni kun declarative memory ani yaadadha. Declarative memory jedhatti immoo maal jechuudha? Episodic memory dha jechuudha. Inni kan biraa declarative memory irratti dabalataani non declarative memory jechuudha. Inni kun refers to memory without awareness. Utuun beekin non declarative memory. The memory that affects behavior but cannot consciously be recalled. Yaadatamuu hin danda'a garuu nu itti yaadnee xiyyeeffannee yaadannu jechuudha. Fakkeenyaaf piroosesii. Fakkeenyaaf amma mucayyoon tokko nyaata qopheessuudhaaf gara kushiinaa yookaan alwaadaa yoo seente adeemsa nyaata qopheessuu kana dirqama yaadachuu hin qabdu jechuun itti yaaddee akkamittiin qopheessa maal hin jettu jechuudha. Directly piroosesii sana hojii sana hojjetti jechuudha. Daat utuun beekin adeemsa akkasittiin jiru inni kunis long term memory keessa kan taa'udha jechuudha. Memory kanaan qooduu dandeenya. Sensory memory, short term memory fi long term memory dha. Capacity yookaan dandeettiin isaanii whatever you see or hear at one instant of time. Yeroo tokkotti waan agarre hunda yeroo sanatti kan nu keessa jirudha jechuudha sensory memory ni. Kan short term memory garuu 7 plus or minus 2 dha jenneerra healthy adult dhaaf jechuudha nama fayya qabeessa ta'e tokkoo fi long term memory dhaaf garuu uncountable dha jechuudha. Vast baay'ee guddaa bal'aadha unlimited dha jechuu dandeenya. Yeroo inni turu immoo fraction of a second dha. That sammuu keenya keessa yookaan memory keenya nu keessa kan inni turu sensory memory sekondii muraasaaf jechuudha. Short term memory garuu naannoo sekondii 20 amma 30 turuu danda'a. Long term memory immoo naannoo that perhaps of lifetime jechuudha. Jireenya keenya guutuu kan nu keessa turudha jechuudha. Fakkeenyaaf sensory memory irratti you see something for instance and then someone asks you to recall on detail that waan tokko yaadattee ammuma yaadatte jechuudha. Ammuma agarte jechuudha dhiifama. Fakkeenyaaf mucaan tokko asiin akka darbeera jedhame jedhee mucaan sun amala isaa gaafa namni si gaafatu akkana akkana itti himte jechuudha. Sekondii lama sanaaf akkana akkana itti himta. Mucaan sun amma argaa jirta waan ta'eef environmentally that waan agarte sana kun sensory dha jechuudha. That short term memory immoo look up the telephone number. Fakkeenyaaf telephone number nama tokko sitti mee naa qabi hin jedhee sammuu keetti yaadatta itti himta hin qabdaaf jechuudha. Sekondii doddoba booda garuu yaadatta yaadattu jechuudha. Badeera jechuudha. Kun short term memory keessa taa'edha jechuudha. Fakkeenyaaf long term memory keessatti immoo mana yeroo waggaa torbaa keessa jiraattan yaadattu. That mana isa dha jechuudha. Mana yeroo waggaa torbaffaa jechuudha. You remember the house where you lived when you were 7 years old. Yeroo waggaa torbaa kan keetii ati yeroo waggaa torba turte mana keessa jiraattan yaadatta jechuudha. Inni sun long term memory yookaan immoo that long term memory kan jedhu sana. Inni kan biraa serial position effect. Serial position kan jennu if you are shown a list of items and they are then skilled immediately to recall them. Okay, your retention of any particular them will depend on its position in life. Amma jechuudha serial position kan jennu ammoo wantoonni tarreetti naqaman yoo si gaafataman jechuudha. Fakkeenyaaf liistii wantootaa sitti mama yookaan akka agartuu godhama jechuudha. Fakkeenyaaf namoota agartaa jedhu. Namoota tarreetti namanii jiran ilaalta yoo ta'e imi namoota kana maqaa isaanii yoo siin jedhame maal jetta jechuudha. Namoota jalqaba agartee fi namoota gara xumuraarra agartee yaadatta jechuudha. Warra gidduu yaadattu jechuudha. Kun qubee yuu kan fakkaatudha jechuudha. Qubee yuu kan fakkaatu jechuudha akkaataa yaadannaa keetii. Gari jalqabaarra baay'ee ol kaa'adha. Gari xumuraarras baay'ee ol kaa'adha. Gidduu
sammuu gadi bu'aadha jechuudha. Kun serial position effect inni kan waamsa kana jechuudha. That is kan ammoo recall will based what for items at beginning dha. Warra gara jalqabaarra yeroo maal goota yaadatta jechuudha. When retention of all items is plotted, okay, result of U shape ta'a jechuudha. Wantoota yaadatan bifa plot yoo goona ta'e jechuudha. That U shape ta'a jechuudha. According to serial position effect itti 3-box model jechuudha. The first few items always are remembered well because short-term memory was little limited. Wantoota yeroo jalqabaa agarre maaf yaadanna serial keessatti yeroo sanatti short-term memory keenya keessa jiru duwwaadha short-term memory keenya. Duwwaa waan ta'eef wantoota jalqabaa dhaqanii bakka qabatan yaadanna jechuudha. When the enter the last few items warra gara xumuraa maaliif yaadanna yeroo nuyi gaafatamnu sunii fi yeroo nuyi warra xumuraa agarre sun yeroon isaa walitti dhiyaataadha. Yeroon isaa walitti dhiyaata waan ta'eef yaadanna jechuudha. Warri gara gadduu tokko memooriin xumurameera yeroo warri gara gadduu seenan. Ilma afaan immoo yeroon isaa xiqqoo achi dhaqeera. Kana gidduutti warri gara gadduu irraanfatamanii jechuudha. Warri daarii lamaan irraa jiran immoo bifa kanaan yaadatamuu danda'u jechuudha. Okay, semantic networking or terms of semantic association that link items in memory such that retrieving one item triggers to retrieval of other as well. Semantic network jechuun immoo waan tokko yaadagattu. Amma fakkeenyaaf gaafa waa'ee mana barumsaa yaadattanu mana barumsaa qofa miti waan barsiisota keessanii wajjin taatan yaadatu. Barsiisota keessanii wajjin waan taatan gaafatamu directly specific barsiisaa tokko immoo yaadatu. Barsiisaa tokko sana wajjin immoo waan inni isin godhe yaadatu yookaan qabxii isinii kennuu danda'a yookaan isin dhawwachuu danda'a waan ta'u. Kun semantic network wal qabataadha jechuudha. Wantoota bifa wal qabataa ta'e yaadachaa gaafa deemtanudha jechuudha. Semantic network kan jennu kun jechuudha. Inni kan biraa factor affecting memory. Memory kan keenya immoo maaltu affect gochuu danda'a? Okay. Memory process which includes learning ida, retention ida, and remembering ida. Memory kan jennu akkuma sila jalqaba jenne learning yookaan barachuu yookaan code gochuudha. Waan sana odeeffannoo sana fudhachuudha jechuudha. Ergana yaadachuudha jechuudha. Retain gochuudha. Ergana yaadachuudha jechuudha. These process are important for good memory. Adeemsi kun barbaachisaadha. Kanaaf wantoota 11 factory jiru kana immoo tokko ability to retain ida, past experience. Dandeettii past experience yookaan immoo wantoota darbe yeroo darbe keessatti wantoota darbe dandeettii tursiisuu qabaachuu qabna jechuudha. Ini jalqaba. Inni lammaffaan good health namni tokko fayyaa gaarii qabaachuu qaba jechuudha. Yoo fayyaa hin qabne wantoota sirriitti yaadachuu hin danda'u jechuudha. Ammas age of the learner murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf mucaa daa'ima tokko fiddee fi dargaggeessa tokko fiddee waan tokko yoo barsiifte inni dargaggeessaa sun sirriitti yaadachuu danda'a. Sirriitti maaliif dandeettiin waan sana sirriitti hubachuu isaa ga'eera jechuudha. Maachuritii irratti hunda'a jechuudha. Okay? Maachuritii jechuudha gahumsa irratti hunda'a. Will to remember fedhii namichi sana yaadachuu irratti fedhii qabaachuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma isin odeeffannoo amma isin barattoota freshman courseedha. Bara darbe yeroo freshman course ture yookaan waggaa lamaan kana jechuudha. Maal yeroo odeeffannoo waa'ee entrance examii agartanu baay'ee xiyyeeffannaa kennitu jechuudha. Fedhiin keessan waa'ee odeeffannoo sana yaadachuudhaaf guddaadha jechuudha. Har'a garuu waa'ee information entrance examii yoo agartan that's not your concern. Concernii keessan miti dhimma keessan miti jechuudha. Inni kun maalidha jechuudha? Will to remember fedhii isin qabdan jechuudha yaadachuudhaaf. Okay, interest yaawwatti dhufa. Intelligence namicha irratti hunda'a. Over learning immoo deddeebiin yaaluudha jechuudha. Speed of learning, meaningfulness of the material, sleep or rest boqonnaa kuni kanarratti nu gargaara jechuudha. Yeroo dhuftutti forgetting waliin ilaalla. Amma viidiyoo ta'an walitti deebinutti please hiriyoota keessaniif share godhaa. Yoo isin tole jedhe immoo like godhaa. Channel kana subscribe godhaa. Baay'ee isin jaalladha. Nagaatti.